Yeroo takka takka waan dandeessu hunda fayyadamtee rakkoo nama biraati furmaata osoo barbaaddu ati ammoo gaafa rakkoo keessa buute nama akka barbaaddu saniif cinaa dhabda. Rakkoo namaa dhaggeeffachuu furmaata itti barbaadu nama biraati wajjin rakkachuudhaan namni yeroo isaa fixu gaafa namni isa barbaachise bakka barbaadu sanitti nama akka barbaadu sanin argatu. Kana gaafa jiru garuu nama biraatiif gaarii yaaduun hin barbaachisu jechuu qiyyaasii miti. Ilmi namaa kun nama biraatii gaddahuun yeroo mara akkuma ittiin fufnetti namaa ol gaafa taates jireenya guutuu nama hunda caaltee jiraachuu hin dandeessu beeke. Wanni kun yeroo dhaamisa yeroon tun bar ni naannoo ittiin agarreeti. Yeroo ati ol guddatte gufuulee fi rakkinni keetis suma faana ol guddataa deema. Hangumaati jabaachaa deemtu chaalenjiin si mudatus sitti jabaachaa deemti. Tana sirriitti qofa qabaadhu. Hanga feete nama gargaaru, nama hubatuu fi namaaf rakkatu taatus gaafa itti rakkatte ammoo nama siif rakkatuu fi nama akka barbaadu san bakka barbaadutti argachuu dhabuudha maltaa kanallee beeki. Hundaafuu obboleessa kiyyaa obboleettii tiyya rakkoon arraatu ni dabarti. Rakkoon nuti arraan tana keessa jirru tun hangam guddattee yoo dabruu baattellee gaaf tokko nutuu biraa dabarraa misa. Hanga jirtutti ati waanuma dandeessu qofa godhi. Waan ati hin dandeenye ammoo Rabbiitu siif godhaati isarratti dhiisi.